Namni jaallatanu afeerkee raayii godha. Abbaa manaa akka abbaa manaa kooti kana rabbi siif haa kennu. Abbaa manaa bareedaa qodaa dhiqu kan fuula guuru kunoo. Isaanillee kunoo yaaddaa jiru. Ani immoo baay'ee tokko nu dhukkuba hordoftoota keenya wallaahi du'aa nuu godhaa. Du'aa godhaa wallaahi kunoo halkan na dhukkubaa guyyaa na dhukkuba. Isaan hin bu'aaru maaliif yeroo haadha manaa dhukkubu hojii mana keessaa immoo isaantu fudhata waan ta'eef. Dhukkubu hojii mana keessaa immoo isaantu fudhata waan ta'eef kunoodha. Qodaan kan keenya bicuudha yaani. Isaaniidhuma waxeetti naqatamu. Kan buddeenirraa bakka uma tokko irra godhatamu akkasittiin uumaan taa'aa jirra. Maal jettu wallaahi abbaa manaa kan kooti bakka waan hafee miti. Isaaniin biratti illee silaan dubbatamu ture. Ganama irribatti kaanii shaayinuu danfisanii. Kunoo asis jira. Edda irbaatan hojjetanii adda kursii nu godhanii fataa godhanii nu kaasanii viidiyoo isinii gochuun irraanfadhee. Silaan daawwattu akka isaanitti hojjetan akka isaanitti dhadhabanu akkasittiin ta'anii qodaan qaroof yaaddaa dhaba'uun hin jiru uffata miiccisiifnaadhaa fi hojiin danuudha. Hojiin danuudha adda hojiin danuudha miiccitametti uffata. Kan fuula guuru. Isin immoo dubartiin akkatti miila walirra kaadhaati ta'a iskiisaa yeroo isin dhukkubu jechuudha. Yeroo isin dhukkubu bichaadha garuu immoo yeroo afyaa qabdanuu teessanii ofii keessanii teessanii hin hojjechiisinaa. Wallaahi maachuun an dhukkubbii kana libsii keessa galee ciisuun barbaadu baxxaaniyaa keessa galee ciisuun barbaadu yeroo dhukkubsadhu. Sababni isaas yoo baxxaaniyaa keessa galanii ciisanii achitti dhukkubni namatti coccora. Akkasii kanaan kunoo kanatti sukkumaaru biyya keenya kunoo agoobara ispoonjiidhaan miiccama. Aadaa biyya keenyaati kun. Jaaskii saamunaan immoo jaaskiidhaan miiccama. Maal godhama? Ajaaskii ramamte. Garuu an saamunaa nan bitadha saamunaa qodaa qabaa. ያው አንዳንድ ጊዜ እንቀልቀላለን አሰክተ ሙጫካን ኮለኩኖ ከነቲ ታራ ካሊድ ሰላም አለይኩም ጀኔ ወርደፍተ ተከኛ አገረገል ኖትላሲ ከና አገረገል ወላኪ ከንሲ ከና ኦኬ Okay. Ijoollee waan nyoftu kana tabaabbalaa. Akkasitti maal jettaan adda hordoftoota keenya. Amma wanta dhaamuuf nama akka qoqqodaamii keessaa hojii isin gargaaru. Waaqayyo isinitti qabu. Amiin. 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 Allahumma salli. Kunoo ilmoo kana nama rukutu gara rukute. Kamaandi jedhamu mucaan keenya kunoo. Si rukutaadhis. Godigaa. Ta'u. Godigaa si. Nukubu wallahi jedhe. Amma dabali. Hola. Sadis. Asgab. Kanaafuu qalbiidha. Marzii jedhanii. Illaa qalliitti haafuu. Qalbiidha mana keessatti haadha manaa gargaaru jira. Haadha manaa gargaaruun tokko malee kun obboon akkas jedhan obbo Abdullaziz Ahmad akkas jedhan.
waan gaadha mana gatinaa gargaara qodaa miicaa nyaata wajjin hojjedha ni shigiraalle rakkoo tokko qaba waan tokko hin qollaahi mana tokko akka IB wayitti ilaala qodaalee qubuu yookaan mana keessa hojii gargaaru ana bira kun hin jiru dhageessaa tamiti yeroo akka jiru muka hunda ni argachuu miti laa baanaan beekaana beebi gaafa akka kana xiqqoorsi dadhabamee yookaan namaaf hin taa'e beekama jechuudha ofiin beekame kanaafiyyu barsiifadhaa jechuudha barsiifadhaa abbaa manaa keessanii tsabaayiin qabadhaa Anki bikkaabee asfaallee. Anka bakkabaa ganama damma maankaa lama afaan kaadhanii keessatti tokkoffaa qalaba abbaa manaa keessanii irraa dubbanna abbaa manaa kan keessanii garbuu daaskisaa lafa kaa'a tokkoffaa jechuudha maaliif mana keessaa jireenyi yoo itti tole inni nu seen gargaara bakka siin jaalalli kan keessan itti cimaa deema kanaaf of jaallachisa ofitti qaba gadanana riyaatina maaliif damma kiiloo lama bittanii lafa keessanii ganama yeroo irriba kaatan maankaa lama afaan keessanii irribatti kaatanii xaniif qursi isaa dalagduuf jechuudha achi ol kaatanii qursitti nyaasiftanii buna isaa danfiftanii akka inni gadi ba'e buna illee bakkeedhaan hin dhugne buna isaa illee danfiftanii obaaftanii achi booda ooba illee bakkeedhaan nyaachuun ittiin tolu dhuguun ittiin tolu maaliif sababni isaa ijaasiin taabdanii fi caannaqamtanuufiif jechuudha dhiphattanii dhiirri tokko maargaan jirtu argaa taatanii jechuudha kaayidoo dhiisa bakkeedhaa malee nyaata nyaatu buna bakkeedhaa malee nuqan fakkeenyaaf utuu siin mana keessaa danfiftee utuu siin bakkeedhaa danfiftee ofitti qabdee wajjin dhuganii wajjin nyaatanii waan argatan jedhanii bakkeedhaa wanti baay'ee birriin 5 birriin 10 ba'uuf hin jiru jechuudha sababni isaas wanti hundinuu dubartii biraa badaawwan yeroo badu jechuudha kanaaf isiniin jedhaa hordoftoota keenya subscribe nu godhaa share nu godhaa inshallah gorsa kan keenya immoo yeroo biraatiin isinitti deebina amma isaan qodaa xumuranitti malee taanituma saawunaa deebi'uu yaaki maalaan godha gaajii keessanii qodaa lafa tuultanii kanatti immoo namuu Jinni lakan matu lakan Indiana tebar. Baza. Tuh. Bandana tu. Mana gamera? Entena fai shini famte. Badas mana aku pehitamu. Eka. Badas ni kan ke anakku. Si tahu le si. Lama fame masih berbahas masih bahasa bio bahasa miti. Geri. Kono asila sani keki male sochoan. Isani warabi. Antar toraran. Entah tanu. Kono sini. Assalamualaikum Dadi. Assalamualaikum. Acha ke karra. Acha ke kamera ra. Achi gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektu sakenya. Jirra jirtu. Nagada. Subscribe nu godha. Namni jaallattanu subscribe nu godha de. Namni jaallattanu subscribe nu godha de. Nu danadhaadhi. Sin jaallannaadhi. Goddaachwaalloodhi. Naa jiraadhaadhi. Naa jiraadhaadhi. Jiraadha. Baasi kafaaniyan. Maadhi. Eshi. Makro bau jam male. Wata koni mingara. Kodani kamale. Bau di mana? Masuk mana ni? Kodama kunas keessa kan namari fi kodani tubiya gabaatti makkaa jira miti amma abba kami. Macam mana ni? Ustaz gabba. Kanani kodanas keessa kaatama bishaan coccobaa hin qoora
Baka sana kasi basa ti micha sakan. Tufaton hindi ako micha mes rito bau kawa. Ito ni itet tagaro. Kaya na siya. Kasi after sa kanya kami kuno ko na kami kasi kami wala sing jalan na subscribe mo ko share like mo ko like by sa comment kita tiar kisan ka dukung ko rin de baka karat mo di siya pambilis na di kinunti mo sin order kita ko order ka kanya kana ni doy na ko ana mo tiko sin ko wala guya ka na tiko sin nawi amale kan kuna bangkal da kanin bulan na wajin po ako magada kuna ukata nila rapi tidak apa ni yala kan umat dah